uumame ati fakkeenya miti fulli bareedina girdooti bareedinni ganda guutu bareedinaan kan guutameedha bareedinni kee akka mallattoo godda bahee mul'atuudha mootummaa morma kee raafamuu qabda dubbiin kee dhugaan akka hin badne ragaadha osoo ta'ee fageenya samiiraa dhufaa akka iji keen argine maqaan hin argamne siif mijaata bareedinni mataan isaa bareedina lubbuu waan ta'eef jireenyi dhaabameera. Akkan arguun dandeenyetti mudhii kee dhoksee jira hidhiin kee balaa fi mijataa ta'ee jira fincaan kee harka akka qabatuuf hafee jiinda'uu aduu oonni liqu ilkaan keessan biyyaaf gahaadha urjiilee si olii waa'ee kee argan faaya kee maaliif uffatta qaamni kee uumamaan mudaa hin qabu mudiin kee baay'ee qal'aa waan ta'eef garaan hin qabdu bofa fi sareen gaanfa saniitiin si ilaalu iji keessan hamaa akka hin argineef qulqulluudha akka daraaraatti kofoo kee dhaabdee jirta urgaa kee beeylada gowwumsa